Hayyaa addunyaa sobduu addunyaa gantuu hayyaa jireenya biyya lafa tanaa dhugaa waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Yaa rabbii koo waa hundumaa sitti godhe waan gooteef sitti beeka gooftaa koo. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Maaliif hanga ammaatti karreeffa isaanii iddoo sanii hanga ammaatti guuraa jiran akkasuma immoo nama tokkicha jalaa maatii nama 12 jalaa dhumu. Akkasuma haadha irraa ilmoo irraa haatiif abbaan dhabamu yaa waaqayyo balaa akkanaan waa oolchu meelaan akkanatti kun hanga ammaa guuraa jiru jechuudha. Uummanni manatti hin galle waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Gadda laphee nama cabsu gadda waaqayyo waan kanas nutti hin deebisin waaqayyo waan kana duraa haa qabu. Balleessuma nu goonuu fi waaqayyo nutti dheekkamaa jira. Waaqayyo nutti dhiifama isaa nuuf haa laatu araara isaa nuuf haa buusu. Yaa waaqa koo baay'ee waan namatti dhaga'amudha. Yaa waaqa koo ati akkana maatii miti hundumaa garaa laaftaa gooftaa koo ati araara keenya buusi dhugaa waaqayyo. Yaa rabbati nutti araarame balleessaa keenyaaf dhiifama nu godhi. Nutu balleesse waan hundumaayyuu nutu balleessa jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan sa'aatii sekendiidhaan balleessaa hedduu qabna jechuudha. Kanaaf afaan wal laallee namni afaan wal laaleetu waan baqa addunyaan kun baqa cubbuudhaan guutame akkuma jiru jechuudha. Kanaaf waan godheef waaqayyotu beeka, waan walii eegee waaqayyotu beeka, waan godheef isatu beeka. Kan inni godhe immoo waaqayyoon warroota boqotaniif lubbuu isaaniitiif boqonnaa haa kennu. Yaa waaqa koo dhugaa waan baay'ee namatti dhaga'amudha jechuudha. Mee ilaalaa dhugaa waaqaa jechuudha. Yaa waaqa koo yaa addunyaan yaa lafa tan fatanaa baay'ee qabda, qormaata baay'ee qabda. Dhuma keessa yaa waaqayyooti nu dabarse balaa akkanaa biyya keenya irraa qaba. Lammata biyya keenyatti illee deebisin dhugaa waaqayyoo jechuudha. Kan du'a baasa jedhees itti dabalama. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii mootummaanis dhaqee jira, iddoo sanii dhaqee jira, argamee jira. Gaddaa isaanitti dhaga'ame isaanis ibsanii jiru. Waan baay'ee namatti dhaga'amudha jechuudha. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Dhugaa waaqayyoo ani maal jedhee akka inni naaf galuu dide dhugaa waaqayyo. Waaqayyomti warra boqateef jannataan isaan haa qananiisu. Wal baamnatti namni kun hundi dhume maal gochuu hin danda'a? Daa'imti jabaan boo'ee wanta godhu dhabe. Yaa waaqayyooti balleessaa keenyaaf nutti araarame. Araara kee nu buusi, nama afaan nu wal nu beeksisi, biyya keenya nagaa nu godhe. Kan nageenya caalu hin jiru gooftaa koo. Dhugaa waan baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Yeroo kan akkasitti ani maal akka ta'e hin beeku. Yoo feesbuuka bane waanuma kana hundatu viidiyoo isaa naaf oolfa, suura isaa naaf oolfa. Maal akka ta'e hin beeku. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Waan baay'ee namatti dhaga'ama. Dhugaa ilmoon haadha dhabdee, ilmoon abbaa dhabdee kophaatti haftee jechuudha. Waaqayyoon jannataan isin haa qananiisu. Wanti kun hin jiru. Addunyaa guutamte addunyaa argisaa.